Yaniro dulana paena fakata Rosnani samana nimne falabeka Akamyon shi godela takanadisu Kayetan ilkeshi sana yake roko kupisi sete mare Andinare bayenare yake roko kupisi sete mare Aretan kalera pare yake roko kupisi sete mare Aniyom karawandale yake roko kupisi sete mare Ayuko tunana demo yake roko kupisi sete mare Animal fanso dada yake roko kupisi sete mare Waboko jirana bana yake roko kupisi sete mare Yabuke kupambare du yake roko kupisi sete mare Barkesi shiyatala yake roko kupisi sete mare Angayom kabruma jirana yake roko kupisi sete mare Fichile pili sabana yake roko kupisi sete mare Amshir ko takombari dilani rakasa Fifinde tanoro moti elgan wapasa Iga oromo lolae Ethiopia ijara Keroko karamadae angoi karara Keroko karamadae angoi karara Keroko karamadae angoi karara Aye ashama hordoftoota walabummaa News Network kun sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaarraatiin qeerroo tokkoon qabaadhee jira. Qeerroo kana wajjin walabummaa News Network waliin akka inni wal baruun afeerraa godha. Qeerroo keessummaa walabummaa News Network mee hordoftoota walabummaa News Networkidhaan wal bari. Maqaan koo Waaqumaa Xilaawun hin jedhama. Kanan dhaladhe sigaa Oromiyaa gara lixaati. Ogummaadhaanis nama seera baratedha xiqqoo. Seera baradhee haga tajaajila yeroo waggaa muraasaa tajaajila seeraa kenneera. Amma garuu gara biyya Awurooppaa kana keessa jira. Tole galatoomii qeerroo Waaqumaa Xilaawun sagantaa marii keenyaa irratti affeeramtee nu waliin yaada bal'aa akka nu kennituuf abdii qabnaa. Baga nagaan nuti isin jecha asumaaniin gara gaaffiitti ce'a. Qeerroo Waaqumaa haalli biyya Itoophiyaa keessa jiru amma deemaa jiru akkamitti ilaaltamee maal fakkaata? Gaariidha. Duraan dursa gaa miidiyaanii waraana. Miidiyaa jechuun akka waraanaati. Rasaasaa gadi miti yoo rasaasaa ol ta'e malee. Miidiyaadhaaf illee kanaan dura yaada laadhee muuxannoo miidiyaa hin qabu. Waan hundumaafuu garuu warri walabummaa miidiyaa News Network guddoo galatooma akkan yaada koo qoodadhu kan akka waan naa gootanii fi maqaama biyya Itoophiyaa jedhu kanarraa yookaan maqaama Itoophiyaa jedhu kuni maqaan Itoophiyaa jedhu kuni maqaan nama dhuunfaati yookaan immoo biyya Itoophiyaa biyya namni dhuunfaa ittiin jiraatu yeroon akkas jedhu namoota baay'eef hin galatadha yoo galuu baate namoonni aangoora jiran biyyi sun isaaniif biyyadha malee namoota yookaan immoo miliyoona 110 uummanni miliyoona 110 Itoophiyaa sana keessa jiraatu akka biyyaatti biyya wal qixa taatee uummattoota sabaaf sablammoota biyya sanaa keessa jirtu hundumaaf iyyuu tajaajila wal qixaa laattu ija tokkoon ilaaltu otoo hin taane qaama aangoorra jiru yookaan immoo qaama olaantummaarra taa'ee mirga sabaaf sablammootaa kana cabsuudhaan gadi qabuudhaan unkuruudhaan hacuucuudhaan jiraatuuf biyyadha malee uummattoota miliyoona 110 akka biyyaatti lakkaa'uu hin dandeenyedha jennee fudhanna ta'e. Biyya kan jedhamu biyyi kamiyyuu
saba ishiif yookaan immoo lammii ishee biyya sana keessa jiraatu hundumaaf iyyuu ija tokkoon walqixxummaadhaan amantaadhaan otoo hin qoodne sanyummaadhaan otoo hin qoodne lagaan otoo hin qoodne afaaniin otoo hin qoodne ragadaan otoo hin qoodne biyya walqixxummaadhaan keessa namni jiraatu. Biyya Itoophiyaa keessa garuu biyya abbootiin aangoo yookaan immoo abbootiin qabeenyaa yookaan immoo namoonni malaammaltummaan faalaman yookaan immoo namoota aangoo harkatti galfatanii biyya sana hacuucaadhaan keessa jiraatanii biyya taati malee biyya Itoophiyaa sana biyya uummata sabaaf sablammoota sanaaf biyyadha jennee biyya keenya yookaan immoo biyya sabaaf sablammootaati jennee itti waamuu hin dandeenyu yeroo ammaa kanatti. Kanaaf Itoophiyaan jeequmsa keessa galtee jechuudha. Itoophiyaan biyya garee tokkooti. Qaamni tokko ittiin of waamu qaama tokkoof biyya taatee qaama tokko dhalchitee qaama tokko immoo guddifatte fakkaatti. Akka ittiin fudhadhee ilaalan biyya Itoophiyaa kana. Kanaafidha sabaaf sablammiin hundumtuu Itoophiyaa irraa amantaa kan dhabe. Keessattuu gara saba keenyaatti yoo dhufna taane Itoophiyaan Oromoo kana hin beektuyyuu. Itoophiyaan Oromoodhaan Oromoon afaansaas aadaasaas akka sabaattis akka amantaattis Oromoodhaaf biyya taate biyya Oromoon biyya kooti jedhee itti amanee keessa jiraata biyya Oromoof biyyadha jedhee waamuu natti ulfaata naati. Sababiin isaas Itoophiyaan Oromoo irraatii lafa ishii qofaa barbaaddi malee nama ishii hin barbaaddu. Oromoo qaama jedhamu kana saba jedhamu kana nama jedhamu kana dhaga'uus arguus hin barbaaddu. Kan Itoophiyaa kana jeeqaa jiru kanaafi Itoophiyaan maaliif jeeqamte jennee yoo fudhanne garee gaggeessitoota tokko yookaan immoo qaamni tokko bulchu waan taateef Itoophiyaan qaama sanaaf biyya malee garee kaaniif biyya miti. Isaan sanaaf hin dhalchite hin guddifatte itti jiraachiste. Warra kana garuu akka koluu galtummaa wayii yookaan immoo akka saba biraatti yookaan immoo akka biyyi sun biyya isaanii hin taanetti akka bakkee biraarraa dhufanii biyya sana keessa jiraanti lakkoofti jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan yeroo ammaa kana Itoophiyaa sanatti deebisuuf yookaan immoo Itoophiyaa biyya sabaaf sablammootaa biyya miliyoona 110 keessa jiraatu gochuudhaaf yoo barbaachise Itoophiyaan deebitee ofii ishee of ilaaltee ani biyya garee tokkoo miti, ani biyya saba tokkoo miti, ani biyya qaamni tokko bulchu otoo hin taane biyya sabaaf sablammootaaf walqixan ta'e yoo jettee jiraatti ta'e namoota miliyoona 110 sabaaf sablammii jiran sana keessaa ani biyya keessani jettee yoo ittiin waamte yoo ittiin dubbatte yoo ittiin gaggeessite biyya ta'uu dandeessi jechuudha. Kan kanaan alatti Itoophiyaa biyya jedhamtu sun akkumatti maqaa qabattee deemti. Maqaan ishii immoo garee nama dhuunfaati. Abalu jedhanii waamuunis nama rakkisu. Yoo waaminaan jettanis immoo waamuu nan danda'ama. Yeroo ammaa kanatti Itoophiyaan hana eenyu akka deemuu dandeenya jechuudha. Tole galatoomi Waaqumaa Xilahuun akka amma ibsitetti ga'ate abbaa seeraati yookaan immoo nama seeraati nama waa'ee seera baratee waa'ee biyya sana keessatti illee haga tokko tajaajila jetteetta. Haalli biyya sana keessa jiru seeraan yookaan immoo akka seera baratteetti yookaan immoo akka seera hojjetamuuf ta'u biyya sana keessatti seerri amma ittiin deemaa jiru kun sirriidha akkamitti deemaa jirti ilaalta? Seerri biyya sana keessatti bahee seera toon taane heera isaa fudhannu jalqaba. Heericha qaamni baasee biyya Itoophiyaa keessatti gaafa seera barannu heerri kuni darbaa dhufe too hin taane qaamni bara Minilik irraa yookaan Minilik heera mataasaa qaba ture. Yeroo inni aangoo gallakkisu Haayila Sillaaseen dhufe inni seera mataasaa baafate. Haayila Sillaaseen yeroo gallakkisu Dargiinis seera mataasaa baafate. Dargiinis gaafa gallakkisu TPLF seera mataasaa baafate. Amma heera qabna yookaan immoo heeraaf jiraanna jechuun nama rakkisa. Warri biltsiginnaa kunis akkasuma heera mataa isaanii baafachuuf deemuu jechuudha. Heerri kun kan eenyuute too taatee silaa uummata baafata ture heera. Uummatatu heerri kuni na tajaajila. Yoon balleessi ittiin hin adabama. Yoon irratti balleessaan raawwates immoo ittiin hin adabsiisaa jedhee uummatatu tokko namaaf erga galeetii heerri kun heera ta'eetu hojjetama ture. Gara heeraatti gaafatu jechuudha. Haa ta'u ammoo erga heerrimti kun jira ta'e erguma heera TPLF ta'e
heerichuma isa jiru kanarratti iyyuu amantaa irratti godhatee uummanni kun akka heera kanaatiin hin bulaa jedhee jirayyuu. Heerichi kan barreeffamee jiru anaafis siniifis sinirratti sin hojjetaa anarratti sin hojjetaa. Heerri immoo olaanaa qaamota seeraati. Abbootii qaamota seeraati jechuudha. Heeratu seera dhalchee jechuudha. Heera sanarraatii gadi bu'anii diraayibii ta'anii seeronni immoo ba'uu jechuudha. Gaafa gara seeraa heeraatti dhufnu isaan rakkoo hin qaban akka heeraaf akka seeraatti. Rakkoo qabaa jedhu kana qaama raawwachiisu sanaa fi qaama hiiku sanatu rakkoo qaba. Qaamni hiiku sun qaamni raawwachiisu kan eenyuuti gaafa jennu qaamni seera hiiku kanneen akka mana murtii, kanneen akka abbootii alangaa ta'anii, kanneen warroota gara qaama seeraatti dhiyaatan, kanneen akka poolisii ta'anii gidduu galummaan qaama nama sadaffaa hin barbaadan sila akka heera sanaatti akka seera sanaatti. Maaliif yoo gidduu galummaa namni barbaachisa gidduu galu jiraate seeraa heera sana akkaataa qajeeltummaa sanaatti hin hiiktuu jechuudha. Yookaan ati miseensa garee tokkos ta'uu hin dandeessu jechuudha. Niituraal taataa jechuudha. Qixxa lamaan teesseetu heeraaf seera sana raawwachiifta. Yoo qaamni seera sana cabse, heera sanas cabse yoo jiraate itti gaafatamummaa isaan gootaa jechuudha. Eenyuun mootummaas ni dabalata, uummatas ni dabalata jechuudha. Uummanni biyya sana keessa jiru rakkoo kanaa hin qabu. Yoo uummata irratti seerichi hinuma hojjeta. Qaama biyya sana bulchuu irratti garuu seerichi hin hojjetu. Isa kanarra kan rakkoo nutti uumee fide jechuudha. Kanaaf manni murtii maal ta'u akka dhaabbataa otoo hin taane akka sodaatti jiraatu jechuudha. Ajajamaniif hojjetu. Kana godhiidhaan hojjetu maleesaa heeraaf seera sana gadi qabanii hiikanii akkaataa inni uummata sana tajaajili seera sana hiiki jedhutti otoo hin taane qajeelfamaan hojjetu jechuudha. Namni seeraa kamimmoo qajeelfamaan hin hojjetu. Qajeeltoo seeraan hojjeta malee qajeeltoo namaadhaan hin hojjetu jechuudha. Isa kan uume manni murtii kan qaama biyya bulchuu ta'eetu kan uummataa kan ta'uun isarra jiraatu otoo ta'ee jiruuti kan qaama biyya bulchuu ta'ee. Yeroo kana maal ta'a dabinsa haqa barbaacha dhaqeetu namni raqa sassaabbatee galaa jechuudha. Otoo yakka hin raawwatiin yakkamaa ta'a jechuudha. Otoo hanni raawwatiin hattuu ta'a jechuudha. Otoo waa tokko hin raawwatiin balleessaa ta'eetu poolisiidhaan adabamee yookaan immoo sassaabamee adamfamee gara manaatti deemaa jechuudha. Isa kana gaa qaamni seera sana raawwachiisu sunis qaamni seera sana hiikus qorannoo kana gadi fageenyaan akka seera sana gochuu danda'uuti sodaa wantoota sana pirootokoolii guutuuf yookaan immoo caaseeffamuma mana murtii jira maqaaf jira jedhamuuf taa'a maleesaa waan hojjetuuf waan raawwatu iyyuu hin beeku. Immoo qaamni seera sana yookaan qaamni biyya bulchu namoota sana ofiisaa dhuunfaadhaan achi kaawwatee jira jechuudha. Kana godhiidhaan kan raawwatantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf wanta kana bal'isnee kaasuu dandeenya. Yakki raawwata. Yakki biyya kamittuu keessattuu akkuma biyyoota addunyaa kana keessatti raawwatan Itoophiyaa keessatti raawwachuu danda'a. Namni yakka hojjete eenyumayyuu haa ta'u seeraa gadi waan jedhuuf baay'ee otoo asirratti yaada koo kana bal'isee haasuu kan barbaadu gooftaa Iyesuus yookaan immoo Allaasa jennu kana waaqaa olitti waaqaa gaditti kan jiru seeruma. Namni hundumtu waaqaa gaditti kan inni sodaachuu qabu mootummaa yookaan immoo nama otoo hin taane seera sodaachuutu sarraa eegama. Waaqa isaatii olitti waaqa isaatii gaditti jechuudha. Jalqaba waaqa si uume sodaatta miti. Yaa waaqa na uumtee ati uumaa waan ati uumtee oli deemuu hin danda'u waan ati uumtee gadi akkaataatti na qajeelchitu hin deemaa. Sanaa gaditti garuu seeratu jira jechuudha. Seerichi immoo siifis isaaf hin raawwata jechuudha. Garuu amma faallaasaa kan ta'ee jiru namni seera sodaatu hin taane mootummaa sodaata. Seerri immoo jira kan jedhamu gaafa mootummaan uummata sodaatee uummanni immoo mootummaa sodaachuu dhiisedha. Seerri kan hojiirra oolu. Seerichis jira akkaataa seeraatti raawwata. Mootummaanis badiisaa yoo bal'ise qaama uummataan filatame qaama uummataan dhufe waan ta'eef innis uummatarraatii adda miti. Balleessaa sanaaf seeraa feeraan itti gaafatama jechuudha. Akkuma sabaaf sablammii biyya sana keessa jiraatu jechuudha. Amma garuu faallaa wanticha mootummaan uummata sodaachisa uummanni immoo mootummaa sodaateetu seerri mootummaa ta'e jechuudha. Kan uummataa ta'ee ta'uu qabuuti.
seeratu jallatee seeratu haqaaqame jedhama gaanni kun iddoo kanatti gara rakkoon dhufee jechuudha. Irratti bal'isnee gaafa yaadnu gara yakkaatti sin deebisaa jechuudha. Gaafa yakki raawwatu poolisiin yookaan immoo qaamni poolisii jedhee akka dhaabbataatti of ijaaree jiru sun yakkoonni akka hin raawwanneef qaama uummata keessaa filatamee uummata keessaa bahee uummata tajaajiludha. Gaafa yakki raawwatu silaa kan ta'uun irra ture akka yakki raawwanne gochuudha. Erga raawwatee garuu yakka sana uummata keessatti akka hin babal'anne uummannis nagaadhaan akka jiraatu gochuun kan dandeessisu ture. Qaama yakka raawwate sana adamsee qabeetu balleessaa isa madaalu sana qulqulleessee ragaa gahaa erga argateeti mana murtiitti dhiyeessa sa'aatii 24 keessatti. Qaamni yakka sana raawwate yakka isaa beekee waan ittiin himatame beekee akkaataa heeraaf seeraatiin yakka kana raawwatteetta jedhamteetta asirratti mirkanaa'eera. Kanaan immoo ofirraa waan ittiin ofirraattis qopheeffadhu jedhamee itti himamee sagaleen isaarraa fuudhama jechi isaarraa fuudhama eeruun isaarraa fuudhama jechuudha mirgi isaa eegameetu. Sanaa booddee manni murtiis adeemsuma kanaatiin erga piroozijarii sana raawwatamee mana murtii dhiyaateetii haalli kun raawwatee murtoo isa barbaachisu murtoo isa barsiisu. By the way itti murteessi gaafa jedhamtu dabatti murteessi kan jedhu seerri hin jiru. Adabbii isa barsiisu itti murteessii jedhama. Maaliif qaama uummata keessaa ba'e waan ta'eef namni kunis yakka raawwachuu danda'a. Adabbii isa barsiisuu danda'u isatti murteessii jedha. Adabbii isa barsiisuu danda'u. Barsiisuu danda'u sarraa eegamaa jechuudha. Barsiisuu jechuun isa qofaa miti. Namni biraa sarraatee akka baratee yakka kan akka raawwanne isa godhaa jechuudha. Ammoo faallaan isa kanaa maali? Biyya keenya keessatti yoo fudhannee irratti akkasin jalaati gaaffii keessanii ala akka hin baane jechuu barbaadeen malee yoo bal'isinaan jettanii biyya keenya keessatti kan deemaa jiru qaamni nama tokko irraati jibba qabu keessattuu warri bulchitoonni biyya ana yookaan isin maanaa jennu jibba taanaan poolisiin sun isaaniif ajajamu mana keessan irra deemanii isin funaanuu jechuudha. Otoo uummanni isin hin argiin otoo manni murtii isin hin beekin manni murtii sun numti maqaaf jira jedhame otoo isin hin argiin baatii baatii tokko ol dararamtanii ukkaanfamtanii teessaa jechuudha. Sanaa booda kan mana murtii tanatti dhaqxu erga ofii kee dismooraal erga haamileen kee cabee erga duutee qaama kee deed boodii makee geessu jechuudha. Hafuura si keessa jira malee isaa yaadaan dhumteetta. Isa kanadha jechuudha seera. Seera biyya keenya keessatti seerri rakkoo hin qabu qaama raawwachiisu sanatu rakkoo godhatee taa'a jechuu barbaade. Guddaa galatoomii yaada bal'aan nu kennite. Egaa amma akka nu ibsitutti heerri kun immoo seera uumaa jette. Heerri kun egaa seera uumee booda biyya sana keessatti immoo seeratu mirga guddaa qaba. Seeratu immoo bulchuu danda'a. Uummata seerri kan uummataati yookaan immoo kan mootummaa miti jette kan uummataa ta'uu qabaa jette. Haa ta'u asirratti atamma abbaa seeraa amma taatee hojjechaa turtetti yookaan immoo baratte waa'ee seera Itoophiyaa keessaa beektutti haala tokko yookaan immoo fakkeenya tokkoon sii kaasaa asirratti paartiilee siyaasaa warra nagaan biyyatti galanis ta'e biyya keessa jiranis ta'e karaa nagaa qabsaa'aniif walii galanii karaa nagaa qabsaa'uu irraa kan ka'e olaantummaa waan argataniifitu mootummaa kana qabamanii to'annoo jala oolanii hidhamanii jiru jechuudha. Yeroo hidhama jedha kun mana murtiitti dhiyaatu. Mana murtiitti dhiyaatanii manni murtii nagaa yookaan bilisa gadhiisa. Yeroo bilisa gadhiisu poolisiitu deebi'ee fuudhee immoo hidha. Haa ta'u gara gaaffii kootti deebi'uudhaaf yoo ta'e seeratu biyya sana bulchamoo poolisiitu biyya bulchamoo abbaa murtiitu biyya sana bulcha. Akkami haalli kun biyya seera amma haala dubbatte kanatti seerri kun waliin faalleessu biyya sana keessatti mee maal fakkaata asirratti yaadi ga'e? Gaaffii bareeda kunillee. Kan biyya bulchu mootummaadha silaa. Mootummaan immoo uummata keessaa ba'e. Mootummaa uummanni filate jechuudha. Uummanni immoo gaafa mootummaa sana filatu heera immoo uummatatu kireet godhate yookaan immoo uummatee jechuudha jalqabaa. Heeruma sana jennaan jalqaba isinii kaase heerri kuni jalqabuma isaayyuu heerumti amma bahee ittiin kun Itoophiyaan konstitutional law jedhamu kuni uummanni Itoophiyaa yookaan immoo sabaaf sallammiin Itoophiyaa itti amanee konstitutionii kana kireetiin godhannee jalqabaa. Garee TPLF tokkotu akkaataa isaaf mijatutti
dargiidhaan erga aangoo sanarraatii konkolaachisee kuffiseeti akkaataa isaaf mijatutti akkaataa isa barbaachisutti akkaataa inni umurii isaa tursiisuu danda'u sanatti baafate heera sana. Sanaa uummanni biyya sana nagaa qabeessaa fi fayyaa buleessa yookaan immoo nagaa uummata nagaa barbaadu waan ta'eef kana kileemii hin goone haga sanatti heera sana aan fudhatus fudhatee kan hin fudhannes humnaan fudhatee humnaan fudhachiisanii ittiin bulchaa turanii jechuudha. Erga ittiin bulchanii immoo heerittuma sana ofii isaanii cabsuu jalqabne too sanuma falmaa jiramuuti uummanni Oromoo keessattuu waa'ee heeraa kanarratti falmoota waggaa 27 erga heerri sun kireet ta'eeti heerri sun hojiirra oolmaa taasaa irratti hojiirra oolmaansa duwwaadha waan ta'eef maqaa qaba maleessa hojiirra oolmaa hin qabu. Hojiirra ooluu qaba. Hojiirra oolmaasa arguu barbaannaa jedhee uummata falmataa ture. Iddoo kam jedhee sitti himuu hin barbaadu. Amma atis hin beekta waan ta'eef iddoo sana jechuudha. Erga baheetii uummanni tokko erga hin fudhadhu ta'e heerichi hin eeyyamaaf erga ta'e heera kanaan hin bulaa dheera miti. Heerri kun siifis anaafis walqixxummaa qaba jedheera. Heerri bahe sun garuu garee tokkoof hojjeteera garee tokko immoo miidheera. Haa ta'uuti asitti gaafa deemnu gara gaaffii keenyaatti mootummaan biyya bulchuu kuni uummata keessaa bahee uummatatu isa filatee uummataan filatame. Innis heeraa gadiidha. Eenyumtiyyuu heeraa olii hin jiru. Qaama heeraa olii heera ol kan jiru homtuu hin jiru jedha heerri gaafa gudunfee kaawwatu jechuudha. Qaamni kamiyyuu heeraa gadii. Egaa qaamni kamiyyuu gaafa jedhu mootummaa siin dabalata miti. Sanaa ol waaqa malee homtuu hin jiru jechuudha. Namatu uummatee kanaa gaditti bulla hundumti keenyu kanaa walii galtee keenya kun waadaa ittiin nuti uummannedha. Waadaadha kun. Kanaa gaditti bulla. Kanaa gaditti nu jiraachisa. Seera kana heeraa kanatti gaditti bulla. Heera sana keessaa warri baan akka seerri yakkaafaa jiru, akka seerri siviiliifaa jiru, akka seerri maatiifaa jiru, pirookilaameshinoonni tokko jiru. Heerri dambiin ittiin bulmaataa jiraachuu danda'u ta'a. Isaan sun immoo seera jedhamanii akka seeraatti waamamu jechuudha. Heera sanarraatii fottoqanii akkaataa uummanni ittiin hojii irratti oolfatutti bahanii kan ta'anii jechuudha. Fakkeenyaaf seerri yakkaa seera mataasaa danda'edha. Inni kun seera malee heera miti. Seera inni kun seera ittiin namni adabamu hammam ittiin adabamuu danda'a hagamsa adabsiisa akkas jedhee kaa'aa jechuudha. Seera siviiliin nuti hariiroo hawaasaa nuti jennu kunoo warreen akka yoo anaafatti wal himanne qabeenya irratti wal himachuu dandeenya, lafa irratti wal himachuu dandeenya, maallaqa irratti wal himachuu dandeenya. Warroonni kun immoo hariiroo hawaasaa jedhamu. Seera maatiitu immoo jira. Seerri maatii immoo maal jedhaa? Haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti kan raawwatudha. Waa'ee qabeenya irratti maatii keessatti warroota akkas raawwatan akka daayivoorsii fa'aa warra gaa'elaa jechuu fa'aa maalii fa'aa keessatti kan raawwatan inni immoo seera maatii jedhamanii heeruma mootummaa sana keessaati otoo mirga nama sadaffaa hin miidhiin kan buqqaanii bahannaa jechuudha. So amma garuu jarreen keenya gara gaafa dhaaba siyaasaa kanaatti dhufnu jalqabaayyuu mootummaan kun jijjiirameera amantummaadha gaamma iddoo kanatti. Waa'ee iddoo kanatti kan namni uummanni keenya gowwoomfame tokko iddoo kana amantummaadhaan dhagaama. Iddoo kana qaama siyaasaa kamiyyuu yoo ta'e paartiilee siyaasaa keenya hunda isaanii warra mana hidhaa jiran kana amantummaadhaan qaamni biyya kana jeequ yookaan immoo qaamni biyya kana shororkeessu buqqa'ee jira jedhanii galan amantummaadhaan galan. Garuu qaamni biyya sana shororkeessu qaamni biyya sana jeequ warruma shororkeessu sana keessatti dhalatee guddate. Isaanuma keessa jira hin buqqaanes jalqabaa'u achirratti gowwoomfaman. Silaa kan ta'uun irra ture qaama sanatti dabarsanii aangoo kennuun irra turreewu. Akka mootummaa ce'umsaa wayii ijaarratanii wal amantaadhaan galanii qaamni sunis warri keessa jiru nagaa qabna warri uummanni dhiifama nuu godheera jedhu sunis nagaa sana fudhatee dhiifama sana fudhatee akka nama nagaa tokkotti dhiyaateetu wantoosaa gurguratu irra ture. Sagantaa siyaasaa uummatatti gurgurataa jechuudha. Yoo uummanni sirraa bite sagantaan siyaasaa kee bareedaadha jaalladheera fudhadheera yoo jedhee yoo sirraa bite uummanni si filataa jechuudha. Yoo sirraa bituu baatee si xireeffatan si dhiisaa jechuudha. Ati immoo yeroo sana maal goota sagantaa siyaasaa kee sirreeffattee dhuftaa jechuudha. Amma jarreen keenya warra dhaabboleen siyaasaa keenya hundinuu qaamni mana hidhaatti dhaqee mootummaan isaan ukkaamse kun qaama maafiyaa duraanii warruma isaan keessatti TPLF jedhama malee isaa TPLFin Oromoo OPDO. Handhu himmata Oromoo doomse OPDO. TPLFin Oromoo warra Tigraay irraa dhufe toon taane warra OPDO sana
warra uummata Oromoo keessatti dhalatee guddate warra bahaaf galma uummata sanaa beeku ture. So sagantaa siyaasaa isaanii gurgurachuu gaafa namni irraa bituu dadhabu. Isaan sana warra sagantaa siyaasaa isaanii qopheeffatee dhufee biyyatti gale sana faana dorgomaa ta'uu gaafa dadhaban maal godhu aangoo harkaa qabanitti fayyadamanii. Isa kana gaa rakkoo kan iddoo kanatti gaama rakkoo. Amma gaa jarreen keenya kun yakka raawwatan tokko natti hin mul'atu anaatiin. Yakkumti isaan hiisisee mana murtii isaan geessus miti poolisiin dhufee isaan adamsus hin jiraatu. Uummata keessatti sagantaa siyaasaa isaanii diriirfadhaa jedhan diriirfatan. Sagantaa siyaasaa isaanii barsiifataa jiru. Agarsiifataa jiru. Waajjira banataa jiru. Miidiyaa mataa isaanii banataa jiru. Maal balleessan reema. Anatu siin caalaa biyya kanaaf quuqama qabaa. Sagantaan siyaasaa siin gaggeessaa jirtan kuni dadhabaadha. Uummata kana hin ceesisu. Uummata kana hin barsiisu. Uummata kana hin jijjiiru. Biyya kana jijjiiramatti hin fidu. Biyya kana hin guddisu. Inni siin gaggeessaa jirtanii isinumaan garaa guddisaa, isinumaan furdisaa, isinumaan jiraachisaa, maatii keessan qofaa malee uummata Itoophiyaa yookaan immoo uummata sabaaf sablammoota Itoophiyaa biyya kana keessa jiraataniif sagantaan siyaasaa keessan kun dadhabaadha jedhanii morman. Hin morman toon taane uummata barsiifatan. Uummanni immoo hin fudhatte eeyyee ameen jedhee uuu jedhee bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa iyyee fudhatte eeyyee. Maal reegaa balleessaa iddoo kanatti? Maal balleessan jenna gaama? Heera mootummaa isa kan cabsan jenna gaama. Moo waraana isa kam qabatanii biyyatti galanii biyyattii sana jeequu dhufan jenna gaama. Amma isa kam maal fudhatanii deeman gaama. Kilaashii harkaan qaban iskiriiptoo laaptooppii qofa. Yoo guddate maayikii sayyuu yoo argatan sayyoo carraasaa qabaatanii maayikiidhaan deemanii uummata kana kakaafatu. Meeshaa baatee faana deemoo qaama biyya bulchu. Inni meeshaa baatu qaama uummata keessaa ba'e kan. Silaa rakkoon kan jiraatu qaamni meeshaa baatu ergamni guddaa ani qabu kuni. Tajaajila mootummaa qaamota nama 200 hin guunne tajaajila tuun taane uummata miliyoona 110 tajaajila ture. Gaafa qaamni kun aangoo gallakkisuus inni poolisuma. Gaafa inni kun qaama aangootti dhufus inni poolisuma waan ta'u hin qabu bara. Sanuma biyya gaggeessa akka biyyaatti bultaa ta'e. Garuu baay'ee ta'anii gara qaama kan faana jiru garee biyya bulchu faana hiriiru yeroo baay'ee iddoo kanatti gaara koo kan uumame. Isaan kun maal ta'an gaama? Ilmaan guddisaa ta'anii jechuudha bara uummata kanaaf. Otoo sagantaa bareedaa harkatti qabatanii deemaniiti. So geessan isaa immoo hidhan qabaman. Silaa seerri kan jedhu yookaan harkaaf harkatti yakka isaanii qabadhaa fidaa. Yookaan immoo yakka isaaniitiin dura qulqulleessaa ragaa gahaa argadhaati mana murtiitti dhiyeessaadha seerri. Yoo gaafa mana murtiitti dhiyeessanuu namni qaamni himatame kun ofirraa ittisee bahuu danda'a. Ofirraa ittisee bilisa bahuu danda'a. Waan ittiin isa himachiisu immoo hin qabu. Himatameeyyuu himannaansaa kanadha. Seera mootummaa heera biyyittii yookaan immoo seera biyyittii kana daangaa kana darbee keewwata kana darbee himatame jettee mana murtiitti dhiyeessite kan ittiin ofirraa ittisuyyuu hin qabu. Ololama siyaasaa irratti ofuurraa kanadha. Inni kun immoo siyaasaan shakkamudha. Na caala waan ta'eef har'a kana yoomsa kana balleesse malee iddoo sana darbee hin taa'u. Eenyuuf sifilee darbitee teessameeti. Eenyuuf dabartee teessa. Jalqaba eenyu iddoo kana sii kenname. Eenyuun tajaajiluuf. Sagantaan siyaasaa kee kufaadha. Uummannoo sirraa hin bitatu. Dadhabaadha. Garee ati gaggeessitu garee raqaati malee garee haqaa miti. Isa kam gaggeessita gaama. Caalamtee yoo jirta. Isa kanarratti jarreen kana fuudhanii akkaataa kanatti ukkaamsanii mana murtiitti dhiyeessu. Manni murtii immoo silaayyuu dhaabbata silaa of danda'e ture. Interfiiraansii kamiyyuu kan hin qabne. Gidduu seenuu kamiyyuu qaama sadaffaadhaan manni murtii mana murtiiti. Siifis isa himatuufis isa himatamuufis. Isa murtoon jalaa dabeefis isa murtoo itti murtaa'uu deemuuf walqixxuma ta'uu qaba. Qulqulluu ta'ee murtoo laachuu qaba jechuudha. So erga manni murtii isuma sanayyuu aangoo mashee dhoksaadhaan isuma otuma sodaatu otuma micciiramuu otuma ajajamuutii sana waan godhu dhabee gaafa bilisa baasuma poolisiin immoo asitti ukkaamsee qaba jechuudha. Amma manni murtii maqaaf malee manni murtii hin jiru jechuudha nama geessa gaa. Kun duruu ture gaa. Isa kana jibbine gaa duutiin duratti. Achirratti gaa rakkoon keenya balaa inni guddaa uume manni murtii maqaa malee haqa hin qabu. Maqaaf mana murtii jedhama. Manni murtii garuu mana murtii haqaa ta'uu hin taane mana murtii raqaati kan jiru. Isa kana gaa kan rakkoo uume uummanni murtoo dhabee jastisii yookaan immoo haqa dhabee hin jedhamu. Qaamoleen siyaasaa keenya haqa dhaban kan jennu iddoo kanatti jira. Manni murtii sun mana murtii qaama biyya bulchuuti.
akkaataa isaaf ta'utti ijaarrate. Poolisii akkaataa ta'utti isatu ijaarrate. Loltuu biyyaa akkaataa ta'utti isatu ijaarrate. Uummataaf hin ijaaramne. Silaa qaamni kun qaama siyaasaa kamirraayyuu garee siyaasaa kamirraayyuu bilisa ta'eetu yeroon akkasiin jedhu manni murtii garee nama deeggaruu dhabee miti jechuu kooti akka dhuunfaa isaatti nama deeggaruu qabaachuu danda'a. Filannoo gaafa gaggeessu qaama deeggaruu danda'a. Filannoo mataasaa gaggeeffachuu danda'a. Garuu gaafa murtoo laatu qaama kamirraayyuu ilaalcha kamirraayyuu bilisa ta'ee murtii haqaa kennuutu sarara ture. Kanaaf manni murtii maqaa qaba maleesaa wantoo hin qabu, aangoo hin qabu. Aangoo isaaf kenname, aangoo heerri mootummaa sun isaaf kenne qaamni wantoo sana gaggeessu, biyya gaggeessu irraa fudhateera. Seera hiikuu ta'uu danda'uuti garee executive jedhamu sanaaf kennee taa'eera jechuudha. Ajaja eeggata. Seerri otoo isa jala taa'u, otoo dubbisuu danda'u, otoo barreeffama dhiyaate isaatii akkaataa kamitti silaa kan wantoo qabu wantoo sammuuti. Ilaalcha sammuu keeti. Heerri akkuma jirtu seera akkuma jirtu ta'ee murtoo mataa kee gaafa laattu namummaa kee gidduu kaleessa godhatta jechuudha. Seera sana otoo hin dhiibiin. Akkatti laachuu otoo qabduuti qaama biyya bulchu tokkoof yookaan immoo kaabinee biyyoota bulchan sanaatiif sodaattee teesseetu teessaa jechuudha. Sanaa booda poolisiin sodaa mana murtii sana waan beekuuf maal na gootii yoo manni murtii bilisa baase anatu asitti dhukkaamsaadha. Fakkeenyaaf fudhadhu. Manni murtii Koloneel Gammachuu Ayyaanaafa kanneen akka Lammii Beenyaafa kanneen isa fakkaatan hundaaf mirga wabii eegeera. Yookaan immoo bilisa gallakkiseera. Poolisiin garuu gadi baasee iddoo biraatti geessee hidha. Namni hadaraadhaan nama biran taa'u mana hidhaa kam keessatti. Biyya kamirratti iyyuu seerri kun hin jiru. Iddoo hidhaman tanaa fuudhamanii naannoo giddu galeessaati, naannoo godina addaa Oromiyaa kan jedhaman Finfinnee keessa warra Sabbataa, Hawaasfaa, Burraayyuufaa, Laga Xaatoo, Laga Xaafoo, Laga Daadhii duukam. Warreen akkasii mana murtee akkasiirra waajjira poolisii akkasitti naannessanii hadaraa namatti kennan. Akkamitti nama siyaasaan himatame tokko hadaraa namatti laattata. Balleessaa hoo hin qabu. Maal jedhee tokkaa fuudhame inni hadaraatti kenname sunis. Hadaraa maaliiti mee? Maal naa godheetu hadaraa harkaa fudhatame? Eessaa fiddee, maaliif fiddee, maal balleessee jettee illee hin gaafattu yoo xiqqaate. So ajaja olaanaa irraa fudhataniiru jechuudha. Ajaja kana kan fudhatanii garee maafiyaa biyya bulchuu kanarraati. Seerri hin jiru ana malee warra jedhan kanarraati jechuudha. Seerri iyyuu hin hojjetu. Seera maaltu jira ana malee waan xan jedhe malee hin ta'u. Waan kana godhaa jedhe malee hin raawwatu. Inni immoo jechuun faayidaa akkuma durasiin jedhee wantoonni siyaasaa isaa kufaadha. Wantoonni sagantaa siyaasaa isaa uummanni harkaa bitataa hin jiru. Humnaan jiraata. Mallattoo olaantummaa mallattoo diktaatorummaati gaanni kun. By the way, Afrikaa keessatti yeroo ammaa kana Itoophiyaan nama guddaa diktaatora Afrikaa irraa guddaa tokko Abiy Ahmediin uummatteetti. Diktaatora guddaa Afrikaa fakkaata yeroo ammaa kana keessatti. Diktaatora olaanaa isa guddaa namni amma Gaadaafii diktaatora jechuu danda'a. Gaadaafiin uumamaa diktaatorummaa hin qabu. Saadaam Huseen fa'aa diktaatora jechuu danda'u. Uumama tokko diktaatorummaa hin qaban jirre. Amma diktaatorri guddaan biyya keenya yookaan immoo gaanfa Afrikaa sana jeeqaa jiru yookaan East Afrikaa sana jeeqaa jiru nama Abiy Ahmed jedhamu tokkodha. Isaaf gareesaa dadhaboo innuu qaamota muraasa illiitii yookaan immoo gita muraasa tokko gammachiisuuf jecha sabaaf sablammii miliyoona 110 balaa hin taaneef kufaatii hin taaneef biyya maqaa dhabsiisuuf deemaa jechuudha jaala keenya kana gaanii. Guddaa galatoome yaada bal'aa nuu kennite waanuma barbaadus gaaffii nama barbaadu deebisteetta. Mee asirratti gaaffii tokkoon si gaafadha waa'ee seera kanaan wal qabatee ati nama seeraa waan taateef jechuudha. Artistii beekamaa Hacaaluu Hundeessaa du'uun isaanii yaadatama. Haga ammaatti abbaan du'ee kana jedhamee wanti ifa ta'e hin jiru. Akka fakkeenyaatti yeroo isaan nama shakkiidhaan qaban nama Xilee Yaamii maal jedhaa turanii mana murtiitti dhiyeessaniis wanti tokko wanti furmaata ta'e uummataaf ifa ta'e hin jiru. Garuu haalli amma booddee kan dookumentariin bahaa jiru yookaan immoo iccitiin mootummaa sanaa bahaa jiru akka dhiyeenya kana dhagaa jirutti namni Hacaaluu Hundeessaa ajjeesee mootummaa ta'uutu bira gahamee jira. Akka fakkeenyaa interviiwwan tokko torban kaas miidiyaa irratti baay'ee ture. Xilee Yaamii mataatiin ibsa kenneera. Ibsa kenne sana keessatti mootummaatu ajjeesee
jedhee ibsa kenne. Ani haqeen akka ofii kootiin itti malee isaan na qabanii miti. Sababi isaan na qabaniis immoo horii sii kennaati gammachuu ayyaanaatii fi jawaarfaatu ajjeesnaan jedhaniiti jedhe kan jedhu ibsa kennee kan dhagaa ture jechuudha. Asirratti gaa nama kana godhanii sobaan nama qabanii hidhuun kun hooggantoota paartii siyaasaa kanaan sababeessanii yookaan habaabsanii hidhuun kun biyyattii kanaaf furmaata fiduu danda'a jedhamee yaadama akka seera abbaa seeraa tokkotti maal jetta? Gabaabsuu naayimee. Galatoomaa guddoo dhugaa. Duraan dursaa obboleessa keenya artista Hacaaluu akkaataa kanatti ajjeesuu isaaniif gadda kanan jedhamnetu natti dhaga'ama. Gadda uummata Oromoo keessaa hin baane. Silaa kaayyoon isaanii Hacaaluu ajjeesan uummata Oromoo cabsuudha. Paartiilee siyaasa keenyaa warra akka Jawaar, warra akka Baqqalaa Garbaa, warra akka Dajanee Xaafaa, warra akka Lammii Beenyaa, warra akka Kaayyoo Fufaafaa, warra akka Yaazuu Kabbadaafaa dhugaa hangaraa nama nyaatu. Ijoollee akkasii hin hiisa ta'uu hin taane jiraachuu isaaniif iyyuu ani ijaan arguu koodhaaf iyyuu ija koof iyyuu wantoon godhadha. Xiqqoo natti ulfaata. Nan sassataafi. Maaliif dafanii jarreen kun biyya sanaaf furmaata malee warra hidhaman miti beeki. Jalqabumarraa kaasee jechuudha. Jawaar fa'aa, Obbo Baqqalaan fa'aa, jarreen keenya gammachuu ayyaanaa fa'aa akka hidhuun Itoophiyaaf doofummaadha malee dhugaa moofummaa duubattafummaadha malee beekumsa yookaan immoo kanneen akka karaa saayinsawaatiin biyya buluu barbaadu miti. Isaan kan hidhuun doofummaadha wallaalummaadha biyya sanaaf rakkina warra furmaata ta'e hiitete warra biyya sanaaf furmaata ta'e hiite silaa biyya sanaaf furmaanni jara kana turan har'ayyuu ammayyuu irra deebi'ee kanan sitti himu yoo Jawaar fa'aa yoo Obbo Baqqalaa fa'aa yoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa yoo Lammii Beenyaa fa'aa yoo Kaayyoo Fufaa fa'aa yoo Yaazoo Kabbadaa fa'aa mana hidhaarraa hin baane Itoophiyaan furmaata jedhamu tokko iyyuu hin qabdu ammas. Han itatu diigumsa eeggata. Itoophiyaa yoo gamna taate jara kana baasti. Har'a Itoophiyaa gaafa siin jedhu immoo keessattuu saba keenya keessattuu saba irraa dhalannee irraa guddannee afaan isaa dubbannu saba Oromoo. Warri kaanis yoo gamna ta'an yoo waliin jiraanna Itoophiyaa maqaan ishii ittaafuuf maqaan Itoophiyaa jedhamtu kun ittaafuuf jedhamte jarreen kana warra furmaata biyya sanaa warra meedisinii biyya sanaa ta'an warra daawwaa biyya sanaa ta'an kana mana hidhaa yeroodhaan hatattamaan gallakkisu. Haan kanaan ala Itoophiyaan biyya diigumsaa taati biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun ani akka biyya Liibiyaa fa akka Sooriyaa fa kanneen akka Iraaqii fa tallaala biyya sana yerootii booda. Kan eeggataa jirus kanu uummannis kana beeka. Garuu maal jechuu barbaadeen artistii keenya obboleessa keenya Hacaaluu Hundeessaa Hacaaluu Rasaasa. Hacaaluu qofaa miti isaan ajjeesuu barbaadan uummata Oromoo ajjeesan isaan. Hacaaluun uummata Oromoof nama tokko miti. Nama miliyoona 60-50 bakka bu'uudha. Hacaaluun uummata Oromoof miliyoona 50. Hacaaluu ajjeesan qabsoo Oromoo doomsuu isaaniiti isaan. Hacaaluun du'ee namni Oromoof dubbatu hin jiru, namni Oromoof ergaa dabarsu hin jiru. Aangoodhaan itti fufuuchuu barbaadan isaan. Hacaaluu ajjeese obboleessi keenya Xilaayee Waamee obboleessa kiyya. Maalirraa qabaatii ofiisaafuu nama Hacaaluu jiraachuma isaa beeka malee Hacaaluu ijaan argee hin beeku namichi kun. Nama ofiisaa jireenyi xulfaatee nama biyya isaa irraatti jiraachuu dadhabee jiraatudha ofiisaafuu. Maal godheetu nama kana ajjeesame irraa rabbi. Hacaaluu ajjeese argeen jiraa. Kun immoo na dirqamsiisa akka nama biyya sanatti dhalatee guddate tokkotti otoo yakki raawwatamee argee jiruuti kana poolisiif ibsaa deeme mucaan bara. Achi gaanii bukoon isaanii wanta isaan diraamaa isaa raawwatan sun harkatti waan fashalaa'eef namicha kanatti deebisan. Isaa warra kanatti akka Jawaar fa'aatti ragaa ta'e seerri kana jedhu hin jiru. Seerumti kana ajaju hin jiru. Karaa naannawaadhaan isaa ta'u karaa kallattii. Inni kun siyaasa. Siyaasaa fi eenyummaan tokko miti bara. Siyaasa jechuun ilaalcha. Eenyummaa jechuun eenyummaadha bakka. Eenyummaadha inni kun. Gaaffii eenyummaadha. Namichi kun akka nama tokkootti siyaasaatti amanee Oromoodha. Namni asitti rukutamee jiru kun eenyu akka ta'e iyyuu hin barre mucaan bara. Akka Hacaaluu eenyu akka ta'e iyyuu inni sagaleedhaan hin beeka malee viidiyoo faadhaan hin arga malee qaamaan argee hin beeku jedhe namicha kana. Akkaataa kanatti fuudhanii diraamaa irratti raawwatachuu barbaadan. Egaa baroota
digdaman darban kana keessatti diraamaa hojii turan warri TPLF fi akeel diraamaa jedhamu tokko faa raawwatanii turan afaan Amaariffaatiin. Diraamoota akkasii kana raawwatanii uummatatti ibsan uummata kana goyyomsanii isaantu kana siin godhee maqaa balleessuu jibbisiisuu sagantaa siyaasaa isaanii akka isaan hin gaggeeffanne gochuu umurii isaanii guutuu maneedhaatti akka isaan dabarsan gochuu barbaadaniitu ishee kana raawwatatan. Isa hoo mucaa reebanii seerumti kamiyyuu immoo kan jedhu mana murtii kamittuu namni gaafa dhaqu bilisa ta'ee dhaquu qaba. Yoo bilisa taate dubbatta beeki. Yoo keessi kee sammuun kee amanee dhugaa ta'uu isaatti amanee dubbatta malee namni waan namni daawwannoor sitti godhe namni waan sitti fi akkamitti dubbattee nama adabsiistame. Warroota akkasiitu mana murtii rakkisaa jira gaafuma. Qaama akkasiitu mana murtii rakkisa. Obboleessa keenya kan ajjeese akkuma obboleessi keenya jedheeyyuu qaama mootummaa yookaan immoo mootummaa mataasaa. Biyya eegumsa hin qabne keessatti erga biyya dhufee uummata meeqatu dhume meem seenaa biyya sanaa keessatti erga mootummoonni nuti darban kan hunda isaanii kan raawwatame too lakkaa'ame haga hamma abiyyi faa haga abiyyi biyya bulchaa jiru kana uummanni namni du'eeru jira natti hin fakkaatu naatiin otuma kanaan durarraa kaasee lakkaa'ame haga abiyyi uummata sana fixe mootummoonni darban hundumtuu waan fixan natti hin fakkaatu naatiin too lakkaa'ame dhalli namaa gatii dhabeessa ta'eera lubbuun dhala namaa hanqaaquu killee taateetti. Killee yoo darbatan hin cabdi keessaa dhangalaa. Dhangalaa tennaan lubbuu dhabeessa taati miti lubbuun namaas kan tisisa taatee lubbuun namaa biyya sana keessatti. Otoo mootummaan biyya sana keessa jiraatee garuu dhalli namaa akkasiin ta'u akkatti karaa deemaan fuudhee sin ajjeesu. Kan Hacaaluu ajjeese mootummaa mataasaa ejjennoo mataasaaf jecha faayidaa mataasaaf jecha sagantaa siyaasaa gurgurachuu dadhabuurraa kan ka'e booda natti garagaluun isaanii nafuu uummata kanatti kakaasuun isaa nafuurraa kan ka'e ukkaamsuu isaati. Jarreen paartiilee siyaasaa keenyaas immoo kana keessa argate. Yeroo akkas sochii kana keessatti kan argadhee hiniine yoomiyyuu hidhuu hin danda'u ajjeesuuf yaalaniiru yeroo baay'ee namoota hedduu irratti yaalii ajjeechaa raawwataniiru. Hin milkoofneefi. Milkaa'insa waan dhabaniif karaa kanaatiin yeroo uummanni kun shororkaa'ee jiru kana yeroo uummanni kun akkatti rakkatee sadarkaa kana ga'utti namni iyyuu abbaa kanaan jedhu waan ta'eef fuudheen deemaa qabatanii ukkaamsatanii kaawwatan. Garuu akka seeraatti namichi kun badhaafamuu tura ture haqa kana baasuu isaafuu. Hidhamuu otoo hin taane galatoomii dhugaa namicha kana argitee namni akka hin jeeqamne uummanni akka waliin qoodne gochuma keefuu galatoomii jedhameetu irra gahamuu tura ture. Qaama sanas immoo irra mucaan jedheera adda baasee himeera bara. Lubbuu koofiyyuu qaamni Hacaaluu ajjeese anaan nan ajjeesu jedhee hin amanu. Anis nan du'ataa garuu dhugaa kana baasee du'uu qabaadhe. Dhugaa masaa immoo dubbatee yoo du'es ani homaa miti jechuu barbaade. Hacaaluun hundi ani yoo du'e homaa miti jechuudha bara. So mootummaan sagantaa mataasaaf siyaasa mataasaa gaggeessuurraa sagantaa siyaasaa labsachuu dadhabuurraa kan ka'e aangoo harkaa qabutti fayyadamee mucaa keenya biriiliyaantii rasaasa keenya baaruda keenya nama ajjeese. Kun immoo uummata Oromoof yakkaa fi madaa bara baraa ta'e yoo taa'e illee qabsoo uummanni Oromoo gaggeeffatu irra duubatti ibsan deebisu. Hacaaluun uummata Oromoo keessa jira. Hacaaluun miliyoona 45 jira. Eebbisaan faas du'aniiru. Baarootumsaa faas du'aniiru. Taaddasaa Birruu faas du'aniiru. Garuu qabsoon Oromoo duubatti kottoonfatee hin beeku. Waaqoo guutuu faas du'aniiru. Jaarraa Abbaa Gadaa faas du'aniiru. Elemoo Qilxuu faas du'aniiru. Garuu qabsoon Oromoo ittuu hin finiine malee ittuu daraanuu hin caale malee duubatti deebi'ee waan kottoonfate hin qabu ittiin hin barate Oromoo. Kanaafi kan obboleessa keenya ajjeese shakkamaan mana taa'a maneedhaa keessa taa'a. Bara garagaltoo ta'e seera. Sira biyya hayyuun hidhaa keessa jirutti yakkamaaf shakkamaan immoo mana keessa taa'eetu hayyuudhaan maneedhaa keessa kaa'a. Beekaan hin ajjeefama. Biyyaa ba'a hin adamfama. Namni biyya isaaf uummata isaaf bu'aa buusu maneedhaa keessa taa'a. Namni beekumsa hin qabne wallaalaa fi doofaan immoo beekaa irratti daba akkasii raawwatee maallaqaa fi garee ijaarratee uummata kana shororkeessaa jiraata jechuudha. Garuu inni kunis yeroo muraasaaf malee isa kana fakkeenya akka TPLF irraa fudhachuu danda'u turan. Bara keenya keessatti TPLF aangoo irraa ni kufti jedhamee yaadamee hin beeku ture. Qeerroon garuu sochiilee waggaa 2 hin guunne keessatti lafa ishee dha'e. Ammas hin ooluuf yoo kanaafis yaalaniiru qeerroos qabachuu. Yaalaas jiru. Maallaqni immoo yeroo malee fagoo sin geessu. Har'a si gammachiisuu danda'a.
bor immoo hin dhuma uummata kana keessa jiraatta uummata kana irraa dhalatte uummata kana keessatti guddatte uummata kana keessatti maatii horatte bor lafati deemtu iddoo ati geessu rabbiif isa si uumeef situ beekaa jechuudha. Maal akka isaan murteeffatan beekuu baannullee dogoggorri akkasii otoo raawwachuu baatee bareedaadha jechuun barbaada walumaa galatti. Guddaa galatoomii Waaqumaa Xilahuun hordoftoota keenya kun walabummaa News Network sadarkaa marii keenyaati. Sadarkaa marii keenyaa har'aatiin Waaqumaa Xilahuun wajjin marii godhaa jirra. Egaa Waaqumaa yaada bal'aa nu kennite hubannaa bal'aa sirraa arganneerra garuu sagantaa keenya gautuma dammeetuma mi'ooftumaa godhanii sagantaa keenya gara xumuraa deemaa jira. Anamma gara gaaffii kootii xumuruutan jira. Mee ergaa yookaan immoo dhaamsa yoo qabaatte mee gabaabsiiti. Yookiin sagantaan keenyas xumuramuu jala waan ga'eef ergaa qabdu yoo jiraate. Ani ergaa ni qabu. Akka nama seeraa tokkootti seeraaf seera hin tumanna bar tokko. Seeraaf seera inni tumanna. Mana murtiis dhaabbata mantii jedhamu. Mana murtii haqaa mataa keenyaa ni dhaabbanna. Poolisii haqaas ni dhaabbanna. Hagasitti garuu haamileen uummata keenyaa siniin cabiin qabsoo keessan duubatti siniin deebiin hin laamsha'ina hin sodaatiina. Naagala yeroo ajjeechaan sinitti baay'atus saamichi sinitti baay'atus rakkoon sinitti baay'atus dararaan sinitti baay'atus ni mootu. Biyya mataa keessanii ni ijaarrattu, mootummaa mataa keessanii ni ijaarrattu. Afaan keessanis, seenaa keessanis, aadaa keessanis, uummata keessanis biyya mataa keenya akka nuti barbaadnu sanatti jiraannu ni dhufa waan ta'eef abdii hin muriina kan jedhu ergaa kooti uummata Oromoo bal'aaf jechuudha. Gama biraani paartiilee siyaasaa keenya manadhaa jirtaniif obboloota koo keessattuu abbootii keenya hayyoota keenya manadhaa jirtan kanneen akka Obbo Baqqalaa Garbaa, kanneen akka Jawaar Mohaammed, kanneen akka Hamzaa Booranaa, kanneen akka Koloneel Gammachuu, kanneen akka Yaazoo Kabbabaa, kanneen akka Lammii Beenyaa, Kenna Saafaa, hunduma isaanii yoo maqaa isaanii waamuu baadhellee isin mana hidhaarraas ni baatu, mootummaas ni taatu bar tokko. Kana hin shakkiina yoo lubbuudhaan jiraattan iyyuu. Haamileen isin hin cabiin. Hidhaarraas ni baatu, mootummaas ni taatu. Kun waanuma dhumaa jirudha. Uummanni keessan yoomiyyuu sin faana jira. Haqni Hacaaluus baheera. Obbo keenyaaf jajjabinan hawwaa fi maqaa biraatiin. Hacaaluun du'e jennes duubatti immoo qabsoo duubatti deebisuun nurraatiin eegamu. Cun'uurri yookaan immoo gareen shororkeessituu biyya bulchaa jirtu kun dhumteetti. Barcuma isheerratti rirmi nam'eera baay'ee. Rirmi teessoo isaaniitti nam'eera. Akkuma ta'an sanatti mu'aaf. Dabinsi, hamminni, hammeenyi, haqa namaa dabsuun, dhiiga namaa dhangalaasuun, yakka nama hidhuun TPLF hin tolle. TPLF iyyuu kun argaa jirra kan ta'aa jiru. So inni kunis immoo uummata amma qaama biyya bulchuu kanarratti bar tokko immoo isinirratti raawwata waan ta'eef uummata kanas hin shororkeessina. Qaamni manadhaa jiru kun paartiilee siyaasaa manadhaa jiru kun ni baatu, mootummaas ni taatu, rabbi immoo sin faanaa jiraatu. Kana hawwii kooti. Nutillee bar tokko biyya keenyatti deebinee biyya keenya akkaataa heeraaf seeraatiin ni tajaajila jedhee abdiin qaba. Bara sana immoo nutis uummata keenya tajaajiluudhaaf qophiidha. Sinin jechuun barbaadaan gamaan. Guddaa galatoomii hordoftoota keenyaa kun walabummaa News Network sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaa har'aatiin dargaggoo Waaqumaa Xilahun wajjin marii bal'aa goonee akka irraa hubattan abdii qabna. Sagantaa keenya asirratti xumuruu waan jennuuf dargaggoo Waaqumaa Xilahun waamicha keenya kabajee sagantaa kanarratti hirmaachuu keetiif guddaa galatoomii. Sagantaa itti aanutti immoo yoo haalli biraa jiraate walitti dhufnee waliin mari'annan jedha. Guddaa galatoomii. Ayyee isinillee guddoo galatoomaa akkaataa kanaatti yaada koo akka ibsadhu waan nagootanii warri walabummaa News Media Networkii taatanii galata guddaa qabdu. Yeroo biraatti illee walitti deebinee kaa sagantaa bal'inaan haasa'uu ni dandeenya. Isin badiinaa guddoo ulfaadhaa galata qabdu. Bilisummaan uummata Oromoo haa ta'u. Hayyee horaa bulaa deebinaa isin jedha. Ayyee nagaatti. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa,
afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifan Belbaal, Egeree Niwus Neetwoork, Oromiyaa Ni'us Neetwoork, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa Ni'us Neetwoorkii fi Miidiyaa Dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee Ni'us Neetwoorkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee Niwus Neetwoork deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee Niwus Neetwoork.